jirtan daawwattoota Gadaa News Network amma dabareen tonaduuti oduu warraatan isinitti himtuani Faayiza Iliyaas. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota Oromoo hordofuun godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo fi Gincitti hiriira mormii gaggeeffameen walqabatee lubbuun namoota 35 olii yoo dabartu namoonni dhibbootaan lakkaaman madaa'anii jiran. Aanaalee fi magaalota lixa Oromiyaa kanneen akka Dirree Cinni, Mogar, Jalduu, Hoolataa, Gudar, Gaaleessaa fi magaalota biroo hedduu keessatti mormiin cimee itti fufeetii jira. Maamad Fantaallee waan qindeeffate qaba. Ajjecham artist Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hooggantoota Oromoo sababeeffachuun hiriirri mormii bal'aan godina Shawaa Lixaa aanaalee fi magaalota hedduu keessatti cimee itti fufee jira. Ambom, Gincim, Dirreen Cinni, Mogor, Jaldum, Hoolotaa, Gudar, Gaaleessaa fi magaalota biroo keessatti mormiin bifa ho'aan cimee itti fufee jira. Hiriira mormii kanarratti mootummaan faashistii Bilxiginnaa humna waraanaa raayyaa ittisaa fi poolisii addaa Oromiyaa bobbaasuun lubbuun namoota hedduu yoo dabru namoonni dhibbootaan lakkaa'aman madaa'anii jiraachuu maddeen Gadaa News Networkitti himan. Maddi keenya Dirreen Cinni irraa yaada Gadaa News Networkiif qoodame akka nuuf ibsetti magaalaa Gincitti lubbuun namoota 5 rasaasa waraana mootummaa Itiyoophiyaatiin dabree jira. Namoonni hedduun immoo madaa'anii jiru. Sababni ajjechaa kanaatis Haacaaluun akka Finfinneetti boqotuuf mormiin cimaan godhamullee mootummaan abbaa irree sirna geggeessaa gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Ambootti akka taasifamu murteesse. Ergasii immoo dargaggoonni hedduun sirna awwaalcha irratti argamuuf gara magaalaa Ambootti sochii eegalan. Waraanni mootummaa dargaggoota kanarratti rasaasa roobsuun namoota 5 battalumatti lubbuun yoo dabartu namoonni hedduun rasaasa madaa'anii mana yaalatti kan argaman tahuu maddeen addeessanii jiru. Mormiin jiru akka naannoo kanaatti uummanni akkuma gadi ba'ee wallaalaa jira. Waraanni biyya waayidii akkasumas agaasii erganii uummanni akka sochoone akka dubbanne akka dhaadanne karaa cufaadha. Akkuma itti fufetti jira. Baay'ee haala hamaa keessadha uummanni. Erga artist Haacaaluun ajjeefame booda naannoo keessatti lubbuun namaa kan darbe jira yookaan namni miidhame jira waraanaan. Fakkeenya guyyaa kaleessaa naannoo Gincii irratti awwaalcha kana deemu irratti Gincii irratti ijoolleen baay'een isaa rukutameera. Battalumatti immoo lubbuun darbe lubbuun nama 5 battalatti darbe jira. Yeroo sanaan maqaa namoota saniitillee fudhachuudha baay'ee haala hamaa waan tureef baay'een keenya gara mana manaatti gallee baay'ee dhukkaba. Gincitti darbe lubbuun nama 5 kun Gincitti darbe. Kuno eegisaa gara Mogorii kun immoo achuma keessaa kun immoo gara magaalaa Hoolotaa lafa Gaalee jedhamtutti illee kan galee jira. Tole hayyee odeeffannoo gara Ambooti waan dhageessan jira. Odeeffannoon gara Amboo jiru haalli amma namoota gargar baafachuu illee adadamnu malee baay'ee haala hamaa fi dirree waraanaa fakkaattee jetti. Ammoo ijaan wallaaluu ta'eera baay'ee odeessuun illee namatti ulfaata. Lubbuun baay'eetu darbee maqaa namoota sanaa fudhachuuf yeroodhaaf haalli nutti cimee ta'u yoo wanni itti baannallee malee baay'ee quba qabna. Uummanni sirma miidiyaan illee bira gahee arguu hin dandeenyetu jira. Kan karaatti gatamee haati hiyyeessaa kan miidiyaa sanatti dhiyeeffachuu hin dandeenye kan dhokataa jira. Namoonni 27 jedhan kana alatti irree du'anitu jira. Guyyaa har'aam aanaa Dirreen Cinni meettaa roobitti waraanni mootummaa Bilxiginnaa hedduminaan buufamuun mana namarra deemee dargaggoota hedduu hidhaa kan jiru ta'uus jiraatan kun himeera. Ajjechaan artist Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota Oromoo gameeyyii sababeeffachuun hiriira mormii cimaan giddugala qabsoo Oromoo kan taate magaalaa Ambootti gaggeeffameen namoonni hedduun yoo wareegaman namoonni dhibbootaan lakkaa'aman immoo madaa'anii mana yaalaatti argamu. Maddi keenya kun namoonni 27 magaalaa Ambootti waraana mootummaatiin akka ajjeefamantu himama. Garuu namoonni Ambootti ajjeefaman kan hanga ammaatti hin gabaafamin hedduudha. Lakkoofsi namoota Ambootti wareegamanii 27 dachaadhaan kan caalu ta'uu dubbata. Sababa mootummaan niitoorkii balleesseef uummanni karaa ittiin sagalee isaa dhageessifatu dhabee rakkachaa kan jiru ta'uus maddi keenya kun addeesseera. Xumura irratti immoo mootummaan Bilxiginnaa ajjechaa suukanneessaa artist Haacaaluu irratti raawwatame akka waan Oromoon wal ajjeesetti olola oofaa jiru kana dhaabuu akka qabuu fi Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hooggantoota Oromoo shiraan hidhe hiikuu akka qabu maddi keenya kun dhaammatee jira.
yaada warra jarraan immoo warri qunnamsiisee homaa rakkinan qabu ammas odeeffannoon jiru odeeffama kunoo karaa addaatiin nama biraatitti jallisuu Oromoo olkaawwanni jedhetti jallisuu kana akka miidiyaan nu dabarsu barbaanna. Lammaffaa beeksisi galgala balbalaan eenyutu hiriira ba'ee eenyutu nabbanyaa daawwan jedhee eenyu namni namicha kana adda qabamu biltiginnaa waan jedhu kanatu jira. Isa kana akka miidiyaatiin nu dabarsitan barbaanna. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Burraayyuutti hiriira mormii cimaa gaggeeffameen lubbuun namoota 10 dabruu maddeen gadaanii ibsanii torkitti himan. Namoonni kunis kan dhuman rasaasa raayyaa ittisa biyyaatiin ta'uu jiraatan magaalaa Burraayyuu irraa yaada nuuf qoode ifoomseeti jira. Muhammad Fantaallee ammas waan qindeeffate qaba. Ajjeecham suukanneessam artistii qaroo sabaa Hacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota Oromoo kanneen akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaam, Hamzaa Booranaam, Girmaa Guutamaa fa'aa sababeeffachuun godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Burraayyuutti hiriira mormii cimaan guyyoota 3 dabran haala ho'aa ta'een geggeeffamee jira. Hiriira kanarrattis lubbuun namoota 10 yoo dabruum namoonni hedduun madaa'uu jiraatan naannichaa tokkoom Gadaa News Networkitti himeera. Hello, mormi ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaatii fi hidhamuu hooggantoota Oromoo Jawaar Mohammad fa'aa wal qabatee yeroo ammatti guutuu biyyattii keessatti mormiin akka jiru dhageenye. Naannawa ati jirtu maaltu mul'ataa jira? Naannawa ati jirtu amma eessa jirta? Burraayyuun har'a akkamitti oolte? Kaleessi akkam ture? Burraayyuun haala kaleessa hunduu konkolaataan jira. Haa ta'uuti malee yeroo gaaffii gaddarlee ijoollee xiqqoo lamdee ijoollee jirti. Ijoolleen kudhanii tokko ajjeefamanii jiru. Ayyee yoom ajjeefaman? Kalee malee deeggadda kan ajjeefamanii haa ta'uuti malee har'aaf kaleessa sochii konkolaataatu hin jirre malee egaa waan tokko namni numa karaarra yaa'aa rakkoon biraa homtuun jiru konkolaataan hin jiru suuqiin hundi cufaadha. Darbee haa ta'uuti malee tokko fi manneen seelaarra tokko saaxamanii jiru. Namoonni warri ijoollee kanarratti ajjeechaa raawwate raayyaa ittisa biyyaati moo humna addaa poolisii naannoo Oromiyaati kan ajjeechaa kana raawwate? Humna addaa Oromiyaa osoo hin taane warra makalaakaa ajjeese warra makalaakaa turkute reessa sadi immoo konkolaataa irratti fudhatanii akka ibsa jiraataa kanatti ajjeechan gooticha Oromoo Hacaaluu Hundeessaa garmalee hawaasa naasisuun hawaasni akkuma dhagaheem gara mormiitti seenuun karaa gara magaalaa Finfinneetti geessu cufuun mormii jalqabeem. Ayyan ittisa mootummaa Itoophiyaa rasaasa mormitoota nagaa irratti roobsuun gaafa adoolessa 2020 lubbuun namoota 10 yoo dabruun namoonni hedduunis kan madaa'an ta'uu eereera maddi keenya kun. Dabaluunis maddi keenya kun namoota ajjeefaman keessaa reeffa nama 3 waraanni mootummaa konkolaataa isaaniitiin fuudhanii kan deeman yoo ta'u reeffa namoota 7 immoo hawaasni fudhachuun addeessee jira. Burraayyuun yeroo ammaa dukkaanawwan adda addaa cufamuun golgolooftee jirti. Jiraattonni magaalattiitis ajjeechaan gooticha Oromoo artist Hacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota Oromootiin wal qabsiisee duula duguuggaa sanyii mootummaan Oromoo irratti balaaleffachuun hanga bilisummaa Oromiyaatti kan qabsaa'an ta'uu dubbatanii jiru. Abbaan taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaa waajjira OMN Finfinnee jiru cufee miidiyaalee 3 biroof ammoo akeekkachiisa kan nu beeksise. Mootummaan Itoophiyaa kibxata dabre istiidiyoo OMN muumichaa kan Finfinneetti argamu humna waraanaatiin marsuun hojjettootaa fi gaazexeessitoota dhaabbatichaa ukkaamsuun achi buutee isaanii dhabamsiisuun waajjira OMN cufuun ni yaadatama. Akka BBC'n Daayirektara olaanaa dhaabbatichaa obbo Geetaachoo Dinquu dubbisuun gabaasetti waajjirri OMN waan sabaa fi amantii walitti buusuun tamsaasuun cufamee sababa je'uun akka ta'e ibsaniiti jiran. Abbaan alangaa federaalaa ibsa guyyaa kaleessaa baaseen OMN, Asraat TV fi Dimtsi Wayyaaneen waajjirri isaanii Finfinnee jiru cufamuu ibsuun miidiyaalee 3 irratti qorannoon gaggeeffamaa akka jirudha kan dubbatame. Haa ta'u garuu miidiyaalee eeraman keessaa kophaatti OMN qofaatu abbaa taayitaa biroodkaastingii Itoophiyaatiin cufamuu isaa kan himame. Miidiyaaleen biroo kanneen akka Asraat TV, Dimtsi Wayyaanee fi Televezyiiniin Tigraayiif ammoo akeekkachiifni akka kennameetu gabaafame.
mootummaan Itoophiyaa sagalee uummata Oromoo kaansuuf jecha intarneetii guutuu biyyattiitti erga balleesse guyyoota kan lakkoofsise yoo ta'u dabalataan OMN cufeetiin jira jedhee ibsuun kun sagalee uummata Oromoo fi sabootaa fi sablammoota cunqurfamtoota ugguruuf shira dalagameedha jechuun namoonni yaada nuuf kennan ibsaniitii jiran. Ajjeechaa gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun hawaasni dallanee mormii gaggeessuu itti fufeetii jira. Loltoonni mootummaa magaalota gurguddoo biyyattii keessa faca'uun namoota nagayaa hidhaa jiran magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ammoo namoonni 200 ta'an akka hidhamantu gabaafame. Dadar keessatti ammoo humnoonni raayyaa ittisa biyyaa namoota nagayaa irratti dhukaasuun lubbuu namaa erga galaafatan booda hawaasni reef kakaasee akka hin awwaallanne dhoowwaa jiran jechuun jiraattoonni kan dubbatan. Gochi kun ammoo daranuu hawaasa dallansiisee gara mormitti tarkaanfachiiseeti jira. Magaalaa Qobboo, Soqaa fi magaalaa guddoo jedhamanittis loltoonni uummata hiriira ba'an doorsisaa jiraachuutu gabaafame. Oduma wal qabateen magaalaa Finfinnee keessatti manneen daldalaa banaa jechuun humnoota mootummaatiin hawaasni doorsifamaatii jira. Faayiza naannoo Finfinnee jiraata. Tole. Yaa kalee xiqqoo akka kaleetti cufaa ture bakki hundiyyuu. Bakki hundiyyuu naannoo Finfinnee hatta Finfinneen iyyuu haga gidduu magaalaa naannoo calcalii asiin ol dhuftee karaa Meksikoo cufaa ture, baankonni hundi cufaa turani. Har'a maaltu jira haarofti? Rakkoo mudate jira? Yaa amma ganama ani karaa naannoo furii kabbataa sanii ol dhufe. Haga jamootti hin banamne bakka tokko amma banamaa jira. Garuu warri mootummaa warri hidhate poolisiin Oromiyaa karaa gubbaa jirti. Magaalaan Adaamaas loltoota hidhataniin goolamaa jirti jechuun maddeen keenya Gadaa Niws Neetworkiif gabaasaniitii jiran. Oromiyaa iddoowwan garagaraatti humnoonni hidhatan magaalota keessa faca'uun nageenya hawaasaa goolaa jiraachuun dhaga'ame. Magaalaa Finfinnee keessatti namoota nagayaa manatti itti seenuudhaan Jawaar wajjin hariiroo qabdan yookiin isin shaneedha jechuun jiraattota guuranii mana hidhaatti darbataa akka jirantu himame. Naimaa Umar dabalata qabdi. Ajjechaa goota Oromoo artistii Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee mormiin ka'e akkuma itti fufetti jira. Oromiyaa keessatti hanga guyyaa har'aatti ajjechaa hidhaa fi dararaan uummata irra gahaa jiru hammaatee jira. Kaleessaa fi har'a doorsisa loltoota mootummaa irraa kan ka'e hawaasni gadi bahee waa bitachuu dhabuudhaan beelaan mana keessatti dararamaa jiraachuu maddeen keenya GNN'tti himan. Mootummaan soba gurguddaa qindeessee ajandaa baasee waraana biyyattii keessa bobbaasuudhaan hawaasa nagaa doorsisaa jira jedhan. Magaalaa Finfinnee keessatti namoota nagaa mana itti seenuudhaan Jawaar waliin hariiroo qabdu yookiin isin shaneedha jechuudhaan jiraattota guuranii mana hidhaatti darbataa akka jiranis odeessi garasiinuu dhaqqabe ni mirkaneessa. Oduma wal qabatee magaalaa Burraayyuu fi Aqaaqii keessatti waraanni mootummaa fi ilmaan nafxanyaa waliin gurmaa'uudhaan nama afaan Oromoo dubbatu yoo argan hordofuudhaan ati shaneedha jedhanii tarkaanfii irratti fudhachaa akka jiran jiraattonni ibsanii jiru. Godina Baalee magaalaa Roobee keessatti humna waraana mootummaatiin ajjechaan hawaasa nagaa irratti raawwatamu akkuma itti fufetti jira. Guyyaa kaleessaa kan rasaasaan rukutame manguddoo maqaan isaa Haaji Muktaar Aadam jedhamu guyyaa har'aa du'aan boqachuun isaanii odeeffannoon garasiinuu dhaqqabe ifoomsee jira. Magaalota naannawaa Finfinneetti argaman hundaa fi Dirree Dhawaas dabalatee haalli Oromiyaa guutuu keessa jiru wal fakkaataadha kan jedhan namoonni dubbifne uummanni keenya namoota loltootaan ajjeefaman reeffa kaasnee awwaallachaa jirra jechuun himan. Qeerroon jumlaan hidhamuu fi achi buuteen isaanii dhabamsiisuun akkuma itti fufetti jira kan jedhan maddeen keenya mootummaan uummata Oromoo mirga isaatiif karaa nagayaatiin falmachaa jiru rasaasaan sodaachisee jiilchee manatti deebisuuf lola nurratti banaa jira jedhan. Uummanni Oromoo hanga gumaan Haacaaluu Hundeessaa bahuu fi hoggantoonni keenya kan dabaan hidhaman hanga gadi lakkifamanitti qabsoo keenyarraa if duuba hin deebinu jechuun dhaamsa isaanii GNN'tti himanii jiru. Dhalattoonni Oromoo biyya Jarman magaalota garaagaraa jiraatan guyyaa har'aa walitti dhufuun sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Ilmaan Oromoo Jarman magaalaa Frankfurt keessatti walga'an kunneen ajjechaa suukanneessaa aartistii fi goota Oromoo Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame balaaleffachuun dhaadannoolee garaagaraa dhageessisaa jiran.
dabalataanis mootummaan Itoophiyaa haal duree tokko malee qabsaa'otaa fi hayyoota Oromoo dabaan hidhaman xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi Oromoota isaan waliin hidhaman hatattamaan gadi lakkifamuu qaban jechuudhaan gaafataniiti jiran. Namoonni hiriira kana irratti argaman kumootatti kan lakkaa'aman yoo ta'u, dhaadannoolee garaagaraa dhageessisuun hiriirri kun ammas itti fufeeti jira. Ajjeechaa artistii Oromoo Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hooggantoota qabsoo Oromootiin wal qabatee fincilli uummataa biyya keessattis cimee kan itti fufe yoo ta'u, biyyoota addunyaa garaagaraa keessattis hiriirri balaaleffannaa mootummaa Itoophiyaa gaggeeffamaati jira. Gabaasni kan Usmaan Baayyuuti ture. Daawwattoota keenya kabajamoo xumuree irratti lixa Oromiyaa magaalota akka Naqamtee, Najjoo, Mandii, Muggii, Dambidolloo, Arjoo, Baakoo, Gimbii, Horroo Guduruu fi kanneen kana fakkaatan keessatti mormiin cimaan gaggeeffamaa akka jiru maddeen keenya Shawaa Lixaa irraa qulqulleeffannee jira. Garuu mootummaan faashistii Itoophiyaa tajaajila bilbila harkaa lixa Oromiyaa guutummaan guutuutti cufee waan jiruuf odeeffannoo guutuu argachuu hin dandeenye. Hordoffii gochaa jirruun akkuma odeeffannoo arganneen kan isiniif gabaasnu ta'a. Talaga daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun irraan tan isiniif qabnu kanuma fakkaata. Gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaal ture. Hangama kiyyaan nagaatti isin jechaa sagantaalee gadaanii ibsinii torkitanii nafti waliin turtii gaarii.